namni beeka majlisa federaalaa irraa dabalataan ammas ammoo wanni kuni wanna biratti illee beekame eenyu kana ministeera nageenya biratti illee beekame akkasiin maqaan kun illee dhufee sanboodaan ammoo akkasaniin bifasaniin nuti yaamsa goona jechuudha. Adeemsa keessa gareen shaadaadha bal'aa waan ta'eef jecha dogongorri nama dhuunfaa tokko tokko irraa argamuu danda'a. Inni sun sirreessaa wal sirreessatu mandimne. Garuu garee wangeelaa kan jedhamu faallaa saniidhaati. Garee wangeelaa waan jedhamu dhaabbata kamirraa beekamtee akka qaban hin beeku. Garee wangeelaa jechuun garee wanni jedhamu kun waan miidiyaati miti nuti. Garee shaadaa jechuun waan miidiyaadhaa osoo hin taane waan gad dhaabbata gad dhaabbataa baasii wanna galii mataa ofiidhaa qabu dabalataan ammas ammoo kan beekamtii qabu kan hayyamallee qabudha. Garee wangeelaa waan jedhu ammoo ani hin dhageenye. Nuufi jidduu garee wangeelaadha takka wal arginee illee hin beeknu waan garee wangeelaa jedhamu kan arginee illee hin beeknu. Nuti akka garee shaadaatti akkasumatti yaamsa islaamummaatti yaamna malee. Yaamsa islaamummaatti yaamna malee takka garee wangeelaa waan jedhamu wajjin wal morkannee illee hin beeknu. Waan garee wangeelaa jedhamullee takka arginee hin beeknu. Waan ijoolleen garee wangeelaa jettee moggaafatee deemte yoo taate sun waan nu ilaallatudha miti. Takka nuufi garee wangeelaa wanni jedhamee walitti qabamee takka argeen beeku yoo safar hanfa arganii jiraatan malee. Sun akkasiidha tanasumatti dhaabneetumaan gara wanni akka achaacheenu. Akkasii safar haan yoo jiraatanii Ustaz gaaffii tokko sin gaafadhu. Eeyyoo gaafadhu akka safaraan dhufuufi. Ilaa amma isin itti hirmaachuu dhiisuu dandeessu malee ni jira amma waajiin hordoftu mucaa kan kiristaanaa jechuudha. Waajiin hordoftu. Waajiin barsiisaallee miti maal mucaa ofii keenya wangeela Maarqos Luuqaas illee barsiifneedha. Erga sana ammoo arrabuma malee takka waajii waan jedhamu takka beekaa kiristaana arginee hin beeknu nuti. Nuti anu biratti nama garee wangeelaa jedhamu sun taane waajiin ijoollee waa arrabsitu ijoollee qindooftee waa arrabsitu akkasumatti wanna jettu. Sana ammoo nuti ijoollee waa arrabsitu jenneetumaan beekna malee takka garee wangeelaatti jennee hin beeknu. Wangeela illee bakka buutee jennee jedhaman. Ata'u garuu laa ustaas wanti isin hubachuu qabdan argitaniittu ata'u arguus isaa garuu isaasin amma mootummaan beekaatti jettani sinaa beeku garuu immoo giruupiin tokko jira laa argitanis arguu dhabdees jira laa adda irra giruupiin lama jechuudha. Giruupiin lama jiru kun amma isaanii maree yoo mari'atanii amma ijoolleen keessan akka kanatti jalatti yaa'aniititi haadha keenya akkas godhaa haadha kee morman kutaa minaamin kan jedhu jira laa akkuma amma argaartan maal amma dhugaaf dubbadhaa isin koomentii dhiisii ilaaluu teenya. Koomentii yoo ilaalte ati nama maraachanu akkasumatti namni wal arrabsaa gaariidha ishi kun. Amantii makeessaniif gaariidha. Okay, ka arrabaadha isa san sitti mujjirra. Wanni siin jedhe ilaaluu teenya. Arraban deeggaru nuti. Takka ijoollee keenya warri as jala oolullee ni beekanii. Garuu ammoo miidiyaa guutuu hoogganna jechuudha miti. Namni as jala oolu nama fakkeenyaaf amma Oromoo nama miliyoona 30 yookaan 40 50 yoo taate. Uummanni kun jijjiiramaa dhufa. Namarran bananiitu nama duraan jiru qofaadha miti. Nama haarawaa dhufa. Isa kanallee ittuma himaatumaan deemna. Arrabni dhaabbate jechuun hin danda'amu TikTok irratti karaa koomentiitiin jechuun. Namni haarawaa dhufu ni arrabsa. Dhiisi arraba jedhaan ni deemna. Akkasumatti barsiifataatiin deemna jechuudha. Gama kaaniin ammoo ati kan jette garee wangeelaa garee shaadaa ka jette wanni garee shaadaa garee wangeelaa jedhamu jiru. Gareen shaadaadhaa dhaabbata islaamummaatti yaamu malee takka kan amantaa arrabsuudhaaf jecha dhaabbateen takka arrabsinee illee hin beeknu. Nuti wama islaamummaa keessa macaafa keessa illee wagguudha nuti nu bira kootu yeroo hunda mana keenya kootu ni agartaati. Nu takka wagguu mana bannanni teenyulleen quraanummaa waan dubbatu. Quraanni Yesuus gabricha Rabbi Maryam ta'akkanati yoo jedhee Nabi Muhammad nabiyyi Rabbi too jedhe kanuma sitti himna nuti. Yesuus nama jenneetuman sitti himna. Macaafa keessa illee dhaynee wama nu deeggaru haasofna malee nuti. Kiristaana arrabsine jennee kiristaanni bulguudha, kiristaanni akkanaadha, kiristaanni warra nama nyaatu, kiristaanni warra akkanaati jennee macaafa keessa jennee akka ati saalfattu, akka ati dallantu goonaa miti. Hin fayyadamnu kana. Nu bira kootu yeroo hundamee agarta. Nuti wanni yeroo galgala ganamatti wanni haasofnu Yesuus nama Nabi Muhammad ergamaa Rabbiiti, Rabbiin tokkicha macaafa irraallee wagguu fidannu kanuma ragaa fudhanneetiin haasofna jechuudha. Garee wangeelaa wanni jedhamu garee wangeelaadhaan hin beeku, garee wangeelaa dhaabbata kamtu beekaan hin beeku. Nuti uf beeksifnee wanna federaalatti uf beeksifnee ministeera nageenyaatti uf beeksifnee Oromiyaatti uf beeksifnee hojii akkanaa hojjechuu barbaanne jennee
ergasanii sirna seera qabu itti gaafatamummaa fudhanneetiin hojjetu jirra. Siigaltee garee wangeela waan jedhamu takkaa beekaallee keessa ka jiru nagarre ani ammas beekamtii kamiin akka dhaabbatillee hin beeku wangeela illee bakka bu'aa jedheetiin namanu ani yookaan kiristaanota illee bakka bu'aa jedheetiin hin beeku. Dabalataan ammoo wanni isaan godhan waan biraati Muhammad akkana ta'e Muhammad macaafa keessa Muhammad wanni jedhu hin jiru. Waan isaan deeggarullee hin qabu. Siigaltee Muhammad akkana ta'e Allah akkanaadha jedhanii arraba fayyadamu jechuudha. Nusanii miti nuti fallaadha gama gamanaan garaagarummaa qabaa siin jechuu barbaadu. Nuti akka garee wangeelaa jennee yaadnee hin beeknu. Eeywa. Wangeela keessa waa'een Muhammad hin jiru dhuguma hin jiru gin gaaffii ijoolleen gaafatan yoo jiraate quraanuma dubbisanii gaafatu malee amma ammaatti wangeelarraa waan Muhammadii waa'ee Muhammadii minaamini dubbisanii isin hin gaafanne jechuudha kun dhugaama jirudha. Quraanuma dubbisanii quraanaa itti falman malee wangeelarraa biti. Muhammad kan jedhu wangeela keessa barreeffamee hin jiru. Quraana tini amanu Lello galatoom yaada kee kennateetta yaa deebisii kennaniiru osoo akkas ta'e falmiidhiif akkas turre wayyana fakkaata ustaas maal jettan deebii kuusaa kennaniiru. Ayya tole gara sagantaatti dabarrame isii dhiifneef gaaffii keessa deebii kuusaa sii kennaniiru walumaa galattuu garee shaayidaa fi garee wangeelaa wanti jedhamu tokko hin jiru gareen waan kana sila keessaan haasofnamu amma asumarratti gooname yaadni keessan akka والله تشاورنا لكن قلنا ما يحتاج في بيتنا ما أدري هل والله قري وين صومة لو أسسنا يعني مجموعة على الواتساب ودخلنا في أشخاص آخرين نؤسس أحسن نغير المكان ما أدري نؤسس المكان يعني عندنا أولاد المسلمين اللي عندهم بيت ونتكلم عندهم نحن كمجموعتنا يعني نسوي اللي ما نسويه لكن هنا لو بدأنا هذا الموضوع ما أدري هل هو يمكن ولا لا. أيوة أنا أيضا لم تتب نفسي بذلك. ممكن نكلم واحد من المشهورين على السوشيال ميديا. نعم خلاص اتفقنا على هذا. أيوة أحسن خلاص خلاص هاي طيب علي قسم إن شاء الله طيب يا جماعة قرا يا ده فرشتي ده نمو قرا مرين ونمني مريت وجرا مكا هندو ميرا كيس جرا للا بتدي أبي نمو يا ده ثاني رافور المجتمع يا ده أسمعتك أصلا يوم مريت اللي ده بنغاري لا واني جت شو بربادو سافرهم ولا ما قالتي للا بتسودي بنغاري لا واني جت شو بربادي ولي قالت يعني واني هذا تشيسون كريستيانو تيجون yeroo hedduu waan quraana keessa jiru dubbifnee akkana jedhanii dubbisuu fi waan arrabsuun bira dabarsanii waan arrabsuun garaagarummaa qaba. Isin galtee dubbisuu fi yaada ofiitti kennachuun jechuudha. Yoo Rabbiin jedhe wallaahi dhugaa asiin durallee numa dubbadha wallaahi bi'idhnillaahi tabaaraka wa ta'aala warri arraba fayyadamu warri islaamummaa arrabsu warri nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam arrabsu warri Allah subhaanahu wa ta'aala arrabsu nabiyyi kamuu arrabsu warri quraana arrabsu jiruu duniyaa kanarratti gatii kafalu malee inuma hin teenye abadan haas kalaa'u achi haa fagaatu akkana jechuun waan biraa goonaadhaan miti seeratti seera biyya saniitiin bakka